Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota amantaa Islaamaa hundi keessanuu guyyaa irraa obboleessa keenya tokko maqaan isaa Daakan maqaa gartii kiristaanaa qaqqabaa ture Alamaayyoo yookaan maqaa biraan gaafamaa ture. Guyyaa irraan tan amantii Islaamaa qabaachuudhaan amantii bareedduu, amantii jaalalaa, amantii tanatu bagartee eenyus naqeechuun gaafatamus jaalatiyyaa fi bagartee walqixxummaa amantii qabdu jaala gartee nama obboleeyyan isaaniitiif qabdu laalluudhaan amantii tana jaaladhee jeeseenee arranta nagartee masgida araattanyaa magaalaa Harar keessatti amanuudhaan amantii muslimaa qeebaluudhaan Sheek Taajuun amansiisuudhaan jummaa booda shahadaa qabachuudhaan akkasittis amantii isaa mul'iseeti jira. Maqaan isaatis akka gartee maqaa Bilaal Jaamii moggaafame. Takbiirtaan arranta masgida Harar keessa godhamte sababa gartee inni amanuudhaatiin muslimni hundinuu gammadeeti jira. Allahu akbar jechuudhaan amantii shi'aara muslimaa mul'isuudhaan mucaan kun arrantan amantii Islaamaa fudhateeti jira. Allahu akbar. أشهد أن محمدا عبده ورسوله. أشهد أن عيسى عبده ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أشهد أن عيسى عبده ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم